seenaa dhugaa baay'ee bitaa namatti galu osoo isin taatanii maal gootan. Ani barataa yuunivarsiitii Jimmaati. Barnoota koos bu'aa bahii hedduu keessa darbee guyyaa eebba koo eeggachaan jira. Egaa dubbii jabduu tokko murteessuuf baay'ee natti ulfaatee jira. Ani haadhaa fi abbaa koo hin beeku. Haati koo na guddiftee akkanatti himtutti dhaladhee mucaa ji'a lamaa ta'e otoo hin jiru daandii gubbaarraa akkana argattee fi isiin waan dhala hin qabnee fi akka dhala isheetti kunuunsitee komtuu otoo natti hin irratin ofiif rakkattee ana boonsitee na guddiftee barnoota koo na barsiiftee dhamaatii guddaa booda rabbii waliin bakka amma jiru tana kan na geesse isheedha. Harmee koo na guddiste tun ilmoo yookiin abbaa warraa firatti dhiyaatu hin qabdu. Kophaa ishee jiraatti. Amma immoo hedduu dadhabdee jirti. Egaa wanti baay'ee na naasisee cinqaa keessa na galchee dhiyeenya kana niitiin tokko Ameerikaa irraa dhuftee ati dhala kooti naan jette. Anis baay'ee rifadhee akkamitti ta'uu danda'a jedhee yeroon gaafadhu deebii akkas jedhu naaf deebifte. Dhala koo jaaladhee karaa gubbaa irratti sin ganne yeroon si ulfaa'utti abbaan kee ulfa keetiin anaa jiru na duraa boqate. Anis waanan of godhu wallaalee ulfa keetiin gidiraa hedduu dabarsee eegan si dahee booda waan si nyaachisu waan hin qabneef mana harmee kee amma si guddiftee tana balbala ishee fuulduratti si dhiisee deeme. Amma waan hunduu mijataadha. Seera qabeessummaan Ameerikaa magaalaa Niiwuork keessa jiraataan jira. Barnoota kee kana booda Ameerikaatti barachuu dandeessa jettee haala tokko naaf mijeessuu eegalte. Anis egaa kana murteessuuf na rakkisee jira. Dhuguma niitiin kun deessee kooti. Otoma immoo dhala ishee ta'e yoo ammayyuu rakkatte haati akkamitti dhala ofii daandii gubbatti gattee deemti kan jedhu gaaffii natti uumeera. Dabalataanis dubbiin kun dhuguma yoo ta'e iyyuu haati koo daandii gubbaa na kaaftee hanga yoonaa aarsaa hedduu naaf kafaltee asiin na geesse. Dhiisee deemuun immoo sammuu koo na jaanjeessee jira. Gama biraatiin niitiin ammaan haadha keeti naan jettu tun boru yoo waan tokko uumame daandii gubbatti ammas na dhiiftee deemti kan jedhus kunis dabalataan sammuu kootiif gaaffii ta'ee jira. Yaa hordoftoota gurbaa qaxalee otoo isin taatanii maal gootan? Harmee kee ammaa duukaa Ameerikaa deemee achitti baradhu jettan moo harmee kee ishee dadhabduu aarsaa baay'ee siif gootee isii firaaf ilmoo abbaa warraa hin qabne dhamaatii guddaan kophaa ishee asiin si geesse biratti haafi aarsaa isii deebisinaan jettan yaada keessan karaa koomentiin dubbisaa. Galatoomaa isiniin jedha. Isinoo maal jettu?